bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa hidhattoota mootummaa irratti tarkaanfii jajjabduu fudhachuu beeksise. Gareen finxaaleeyyiin Amaaraa amantii da'oo godhachuun weerara lafaa gaggeessaa jiru. Gabaasni Shimallis Abdiisaa miseensota caffee Oromiyaatiif dhiyeessee miidhaa uummata Oromoo irraa gahaa jiru akka hin ibsine Taayyee Danda'aa saaxile. Kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa hamma xumuraatti nu waliin tura. Mootummaan Bilxiginnaa lola maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa guutuu irratti labsee lubbuun namoota nagaa fi qabeenya uummataa mancaasuu erga eegalee as wal waraansi humnoota lamaanii gidduutti godhamu yeroodhaa gara yerootti jabaachaa kan dhufe yommuu ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo adoolessa 18 fi 19 bara 2022 godina Gujii Bahaatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu akkasumas meeshaalee waraanaa booji'uu beeksise. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii odeessa miidiyaalee hawaasaa irratti taasiseen akka eeretti Cibraaleen Odaa Adoolaa fi Soddon Booroo lola cimaa adoolessa 18 bara 2022 irraa eegalee guyyoota 3 godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaa ganda Adaaditti taasisaniin loltoota mootummaa 26 ajjeesuu fi kanneen 30 ta'an ammoo madeessuu eereera. Meeshaalee waraanaa hedduu booji'uullee beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Goorodoolaa ganda Qaraarotti lola hidhattoota mootummaa waliin adoolessa 19 bara 2022 taasise irratti hidhattoota mootummaa 12 ajjeesuu fi kanneen 14 ta'an madeessuu Odaa Tarbii eeree jira. Aanaa Goorodoolaa keessatti hanga nuti gabaasa kana qindeessinetti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa gidduutti gaggeeffamu akkuma itti fufetti jiraachuun beekameera. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa amantii golgaa godhatanii yakkoota garaagaraa raawwachuu baran ammallee maqaa mana amantii of fuuldura qabuun weerara lafaa gaggeessaa jiraachuun ibsame. Dhimma kana ilaalchisuun namni naannoo Finfinneerraa ibsanitti gareen finxaaleeyyii Amaaraa maqaa mana amantaa babal'isuu jedhuun jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif weerara lafaa gaggeessaa turuu yaadachiisanii har'allee gochuma akkasii itti fufanii jiraachuu dubbatu. Manneen hedduun mana amantii Ortodoksii fakkaatanii ijaaramanii fi alaabaa lumuxxii dibaman magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee kan akka magaalaa Sulultaa keessatti ijaaramanii akka argaman kan eeran maddi kun kanas suuraalee manneen amantaa Ortodoksii fakkaatanii fi alaabaa lumuxxii Oromiyaa durii dibamaniin deeggaranii fuula miidiyaa hawaasaa irra tamsaasaa jiraachuu dubbatan. Kunis ajandaa miidiyaalee hawaasaa ta'uun madda qeeqaa fi dallansuu uummataa ta'uu danda'eera. Eega jedhanii booda dhimmichi mana amantii ijaaruu osoo hin taane kaayyoo weerara lafaa of keessaa qaba jedhan. Bara Minilik maqaa mana amantaa ijaaruutiin bakkoonni ulfoon Oromoo balleeffamuun bataskaanitti akkuma jijjiiraman sana har'as sababa amantiitiin qonnaan bulaa Oromoo qe'eerraa buqqisuun tuffii uummata Oromootiif qaban gochaan agarsiisaa jiru jechuun balaaleffatan. Gareen maqaaf mootummaa Oromiyaa ufiin jechaa jirullee uummata Oromoo ajjeesuu fi ajjeechisuu, mana irratti gubuu fi gubsiisuu akkasumas saamuu fi saamsisuu malee qabeenyaa fi nageenya Oromoo eeguu akka hin dandeenye mirkaneessaniiru. Dhimmi gareen finxaaleeyyii Amaaraa maqaa amantiitiin gadi oofanis amantii Ortodoksii bakka kan hin buune ta'uu kan ibsan hordoftoonni amantichaa garaagaraa Waaqayyo laphee namaa malee lafa qonnaan bulaa hin barbaadu jechuun yakkoota ilmaan nafxanyaa amantii Ortodoksii daheeffachuun raawwachaa jiran balaaleffataniiru. Namoonni amantii da'oo godhachuun weerara lafaa gaggeessan kunneen seeraan akka gaafatamanii fi kana boodas gochoonni akkasii akka irra hin deebineef uummanni dammaqee naannoo isaa eeggachuu akka qabu hubachiisan jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Qaamni mirga dubbachuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu hoggansa Bilxiginnaa fi miseensa caffee Oromiyaa ukkaamsuu uummata Oromoo bal'aaf mirga uumamaa fi dimokiraasii ni kabaja jedhanii amanuun hin danda'amu jechuun yaa'ii caffeen Oromiyaa tibbana gaggeessee jabeessee mormaa kan jiru dantaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa Taayyee Danda'aa gabaasa pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii idilee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii ja'affaa caffeen Oromiyaa adoolessa 20 bara 2022 adeemsifame irratti dhiyeesse fi dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru kan agarsiisu miti jedheera. Caffeen Oromiyaa ajandaalee 3 gabaasa bara darbee karoora bara dhufuu fi bajata bakka tokkotti sagalee itti kennisiisee mirkaneessuun sirrii miti jechuun kan mormiisaa miidiyaalee hawaasaa irratti kan qoode qondaalli Bilxiginnaa kun walgahii caffichaa bara darbeetiin rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiruuf baatii muraasaa keessatti furmaata akka argatu waadaan galamullee nageenyi uummataa waggaa tokko keessattuu eegsifamuu dhabuusaatiin qaamni itti gaafatamummaa fudhatu jiraachuu akka qabu hubachiiseera. Bara darbee Oromiyaa godinaalee muraasa lixa Oromiyaa keessatti argamaniin alatti nageenyi jiraachuu kan yaadachiisu Taayyeen barana garuu godinaalee Oromiyaa 8 keessatti sodaa fi yaaddoon nageenyaa hammaatee jiraachuu mirkaneesseera.
sababa rakkoo nageenyaatiin baatii fulbaanaa as salaalee keessatti qofa namoonni nagaa 210 ajjeefamuu manneen qonnaan bultootaa 500 ol gubachuu manneen barnootaa 195 cufamuun barattoonni 75,000 barumsa adda kutuu kan eeruu taayee danda'a qorannoo gadi fageenyaan taasifamnaan miidhaan kana caalu hubatamuu akka danda'u ibsee uummata salaalee irratti miidhamni hanga kana gahe uummata godinaalee Wallaggaa Gujii Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa keessatti miidhamni gahe olaanaa ta'uusaa tilmaamuun salphaadha jedheera. mootummaan uummata Oromoo bulchaan jira jedhu miidhama uummata kanarraa gahee gabaasa caffeef dhiyaate keessatti hamachiisuu dhabuun quuqamaa fi marartee uummatichaa kan hin qabne ta'uun shakkisiisaa miti kan jedhu taayeen qondaalonni bilxiginnaa uummata bakka bu'anii aangorra taa'aa jiran waggoota lamaan asitti miidhaa malee faayidaa isaanii uummataaf buusan akka hin jirre hubachiiseera. Akkaataa ramaddiin bajata bara dhuftuu dogoggora guddaa qabaachuu kan ibsu taayeen bajanni caffee Oromiyaatiif ramadame gahaa akka hin taane eega eeree booda kunis ta'e jedhamee cafficha dadhabsiisuuf gocha raawwatame jechuun komateera. Liban Jaarsotu qindeesse. aanaa jaldutti dargaggoon Saamu'eel Katamaa jedhamu badii tokko malee humnoota mootummaatiin hidhame. Godina Shawaa Lixaa aanaa jaldutti dargaggoon Saamu'eel Katamaa jedhamu balleessaa tokko malee humnoota mootummaatiin qabamee hidhamu jiraattonni ibsan. Jiraataan aanaa jalduu tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti dargaggoon Saamu'eel Katamaa adoolessa 17 bara 2022 aanaa jalduu magaalaa Goojjoo keessaa balleessaa tokko malee humnoota mootummaa bilxiginnaatiin qabamee hidhamu ibsanii jiru. Mootummaan aangoorra jiru kun akkuma haadha fi abbaa ajjeesee reenfa isaaniirra ilmoo taasisuu bare eegdonni sirna kanaa baatii sadaasaa keessa abbaa isaa Katamaa Iddeessaa mana hidhaa keessatti reebichaan lubbuun isaanii galaafachuu kan eeran maddi kun sirna qaanii fi saalfii hin qabne waan ta'eef ilma isaanii Saamu'eelis qabanii mana hidhaatti darbachuu dubbatu. Abbaan isaa obbo Katamaa Iddeessaa nama hojii daldalaa fi qonnaatiin fakkeenyummaa horachuun jiruu fi jireenya isaanii jijjiiranii toora abbootii qabeenyaatti ramadaman akka turan namni kun himanii shira kaadirotaa fi dabballoota bilxiginnaa aanaa jalduu uumaniin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhamanii qe'ee isaaniirraa ari'achuun magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee keessa dhokatanii siqiqiidhaan jiraachaa akka turanitti hidhattoota mootummaatiin mana hidhaatti reebichaaf saaxilamuun akka lakkoofsa Habashaatti sadaasa 23 bara 2014 lubbuun isaanii akka darbe raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Erga lubbuu obbo Katamaa galaafatanii boodas qaamoleen nageenyaa mootummaa fi gariin tikaa maatii isaanii doorsisuu fi sodaachisuu hin dhaabne kan jedhan maddi keenya shiruma abbaasaa ajjeesaniin Saamu'eelis seelii diinaati jechuun farrajanii mana hidhaatti akka darbatan himan. Gochaan gara jabummaa akkanaa qaama ani mootummaadha ofiin jedhuun raawwatamuun qaanii guddaa fi kan hedduu nama gaddisiisu ta'uu kan himan maddi keenya ragaa qabatamaa tokko malee abbaa ajjeesanii ilma jireenya dhorkuun mana hidhaatti darbuunii fi dararuun yakka seenaan hin dagatamne akka ta'e ibsanii jiru. Dhumarrattis aanaa jalduu gandoota baadiyyaa hedduu keessatti abaa'oo shanee deeggartu jechuun lubbuu namootaa dabarsaa qabeenya isaanii mancaasaa fi saamaa akka jiran addeessanii jireenyi hawaasni aanichaa itti jiru hedduu kan nama yaaddessu ta'uu ibsan. Wabii Waaqotu qindeesse. Al-Shabaab haleellaa daangaa Itoophiyaa irratti raawwateen lubbuun namootaa darbuun dhaga'ame. Mootummaan Itoophiyaa lola naannoo Tigraay fi Oromiyaa irratti baneef raayyaa ittisa biyyaa daangaa biyyoota ollaa irra turan haphisuun walqabatee haleellaawwan adda addaa gaggeessuun lubbuu namootaa hedduu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuun kan himatamu gareen Islaamummaa Al-Shabaab haleellaa roobii darbe gandoota daangaa Itoophiyaatti dhiyaatan lama keessatti raawwateen lubbuu poolisoota Itoophiyaa 17 galaafateera. Namoota nagaa 3 ta'anis dabalataan ajjeesuu Reuters maddeen waabeffachuun gidduu kana gabaaseera. Mootummaan bilxiginnaa lola Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun raayyaa ittisa biyyaa daangaa Somaaliyaa irra turan kaasuun gara kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa bobbaasuun lammiilee nagaa dararsiisaa kan jiru yoo ta'u eegumsi daangaa Somaaliyaas itti gaafatamummaa poolisii humna addaa Somaaliyaatiin bakka buufamuu hordofee gareen hidhattoota Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa irratti haleellaa raawwateen qaamolee nageenyaa biyyattii dabalatee lammiilee nagaa galaafachuu danda'eera. Lola cimaa poolisii humna addaa Somaalee fi garee hidhattoota Al-Shabaab gidduutti gandoota daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti argaman Yudii fi Aatoo keessatti taasifamaa tureen gareen shororkeessitoota Al-Shabaab humna addaa naannoo Somaalee haleeluun konkolaattota waraanaa 16 daangaa Itoophiyaa seenuu BBC'n afaan Somaalee gabaaseera. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa maqaan isaa hin eeramne tokkommoo poolisiin humna addaa Somaalee hidhattoota Al-Shabaab 63 ol ajjeesuun meeshaalee fi konkolaattota waraanaa booji'uu Reutersitti yoo himu dubbii himaan opereeshinii waraanaa garee hidhattoota Al-Shabaab
Abdusiyaas Abbuu Musaab garuu hidhattoonni garichaa gandoota lamaan to'achuu akkasumas loltoota Itoophiyaa kurnaan lakkaa'aman ajjeesuu fi meeshaalee waraanaa booji'uu himee jira.